Ashama harka fuulee hordoftoonni Abduu Moobaayil appii tajaajiltoonni keessanuu baga jiraattan baga deebiidhaan kara chaanaala kiyyaa dhuftan isiniin jedha. Har'a waan nama gammachiisu oduu dansaa oduu xiiqiidha. Gammachuu xiiqiidha takkanii beektu gammachuu xiiqii jechuudha. Gammachuu dhugaa kan xiiqii dabalate jechuudha. Waa'ee Rift Valley University Abbaa Miskiinaa Dinquu Dayyaasaa jechuudha. Waa'ee saniitii fi akkasuma waa'ee waboo tii wal qabatee intala poolisii Oromiyaadha kan kaleessa gartee warra naannoo Amaaraatiif birmannaa dhaqe lafa Tigraay Amaaraa deebisuudhaaf jechuudha. Oromummaa Yuudamii maqaa san baasanii fi Oromummaa Yuudamii jedhanii poolisii Oromiyaadha jechuudha. Maqaa san baasaniif jechuudha warri girrisaadha. Waa'ee saniitii wal qabatee komii guddatu ka'ee jira jechuudha sooshaal miidiyaa kanarratti. Osoo shamarran waboo babbareenni jiran maaltu isiniin gahee shamarran gartee warra duraanuu tarii Oromiyaa magaafa jiran illee Oromoo ajjeesuudhaaf tolfame maaliif ajandaa kana godhatan kan jedhu komiin guddaan kan jira. Waa'ee kanaallee waliin ilaalla. Akkasuma haala Suudii keessa jiru keessattuu daa'imti xiqqoontu mana hidhaa keessatti lubbuun isii dabruudhaan jechuudha. Baay'ee tokko ammallee sooshaal miidiyaa irratti waa'een uummata Suudii dagatamee jira jechuudhaani. Warri Suudiis komii kaasaa jira. Waa'ee kanaas waliin ilaalla. Haga dhumaatitti na waliin turaan isiniin jedha. Rift Valley University dhugaa dubbachuuf baay'ee tokkoon gammadee har'a. Oromoolee waan kana ajandaa godhachuu qaba beek jechuun leellisuu qaba. Maaliifin kana isiniin jedhe Rift Valley University xiiqiiti. University kun xiiqii ta'uu qofaa miti. Har'a barattoota 17,000 bakka tokkotti eebbise. Baay'ee tokko nama gammachiisa. Naannoo Finfinnee qofatti jechuudha. Istaadiyoomitti wanti kun kan eebbifame. Finfinnee qofa keessa University kun beekee akkuma biyyaadittuu University guddaa baay'ee tokko halagaan itti hinaafedha. Sila har'a akka rabbiitiif as eege malee warra gartee waggaa sadiin kana eega gartee Abiyyi dhufe jechuudha. Eega badhaadhinni dhufe University Itoophiyaa keessa abbaa dabalatee qabeenyuma kana guututti Oromiyaa keessa Itoophiyaa keessa barbadaa'uudhaaf karoorfamedha. Akka rabbiitiif as eege jechuudha. Akka rabbiitiif as eegu akka Johartu maal jedhesa abbaan rabbiin Oromoo akkuma isaan rabbii Itoophiyaa jedhan kana rabbiin Oromoo hin rafu. Rabbiin Itoophiyaa rafu jedhanii bisaan rabbiin Oromoodhaa hin callisuudha. Hin rafu osoo hin taane silaalee rabbiin rafu. Rabbiin Oromoo hin callisu abbaan haqaa jechuudha. Jechuun abbaan haqaa miidhama yeroo arge yeroodhaaf callisuun mala garuu hin callisu. Rift Valley University irra karaa nama 17,000tti dhiyaatuuti eebbisee jechuudha. Baay'ee tokko nama gammachiisa. Wanti kun xiiqii ta'uu qofaa fi miti utoo University jaraa taate har'aan tana yoona waan milik du'aa ka'ee fakkaataa irra silaa yoona biyyi san guutuun jechuudha. Silaa maal akka fakkaatu tilmaamuun nama hin dhibuu jechuudha. Gara biraanchi 21 qaba Finfinnee qofa keessa jechuudha Universitiin kun. Amma durani yaaratti yoo ta'e qabeenya isaa keessaa University kanarratti illee olola garagaraa oofaatii turanii inumaa'u ka rozartii isaa bishaan itti qajeelchanii yeroo gartee inni saniin cufame hatta gibiran kafallee wantoota garagaraatiin jechuudha harkaa cufaniiti. Osoo inni cufaa jiru ammoo hadaamatti kan Hayilee Gabrasillaasee baranii jechuudha bakka sanii buusanii akka gartee maamilli gara sitti deebi'u waa hedduutu taa'ame jechuudha. Keessattuu amma namni hedduun amma baramma fakkeenyaaf akkamitti mootummaa Oromoo waan fedhellee ta'u waan isin ajaa'ibsu waggaa sadiin kana keessa jechuudha. Haacaaluu lubbuun nu biraa dhabameef haacaaluu jennu malee waa meeqatu dhabame waa meeqatu karoorfame ka dhabame miti jechuudha. Hatta har'a Universitiin kun akka rabbiitiif har'a eege gaafa yaaliin ajjechaa Joohar irratti godhamee caccabsamee ture Universitiin kun Finfinnee keessatti gaafa gartee haacaaluu ajjeefamu caccabsamee ture wal qabataa beekee wanti kun jechuudha. Har'an tana akka rabbiitiif as eege tafuura duraallee rabbuma qaba. Abbaa qabeenya abbaa miskiinaa akka nu keessa hafuurri isaanii dhabame jechuudha. Obbo Dinquu Dayyaasaa kaakunu akka gaafa gartee Dr. Abiyyi dhufeeti lubbuu isaaniitu akka rabbiitiif har'a eege jechuudha. Danda'amaa qabeenyi isaaniillee jechuudha. Baay'ee tokko nama gammachiisa rasanuu barattoota hangana gahu bakka tokkotti nama 17,000 miti osoo har'a 2,300 taate kan jira taate lafti socho'ee jira silaa yoonaarra. Kanaafuu nuti illee leellisuu qabna waan kana waa hedduu wal qabata waan ta'eef University kana leellisuu qabna. Waa dagachuu hayya waa irraanfachuu jedhee xiiqiidha waa hedduutu as keessa jira. Universitiin kun Universitummaa qofaa miti Rift Valley ta'uu qofaa miti barattoonni Oromoo achi eebbifamuu qofaa miti xiiqii hedduutu keessa jira leellifamuu qabaa jechuudha. Eebbifamtoota kana keessa illee jechuudha raajii mul'atetu jira. Raajii mul'ate eebbifamtoota keessaa akkuma agartan kana jechuudha. Eebbifamtoota har'a University Rift Valley'dha eebbise keessa Haacaaluu Hundeessaa jira jechuudha. Baay'ee tokko nama gammachiisu hedduu sooshaal miidiyaa kanarratti qalbii nama fudhateeti jira jechuudha. Fotoon kun jechuudha Haacaaluu Hundeessaa kan jedhudha. Iskarfiin isaa kan inni gartee mormarra kaa'ate jechuudha. Ija daawwattoota hedduuti baay'ee tokko miidhagee mul'ateeti jira jechuudha.
waan baay'ee tokko nama gammachiisudha. Yuunivarsiitiin kun dhugumatti yuunivarsiitii xiiqummaa qofa osoo hin tahin mana Oromoo jechuun ni danda'ama jechuudha. Barattoota Oromoo harka qalleeyyii kan abbaan barsiifatu hin dandeenye bilaash tola meeqaataan barsiisaati jira jechuudha. Abbaa miskiinaa hospitaalatti nama gargaaruu qofaa miti. Rift Valley isaatitti yuunivarsiitii isaatitti harka qalleeyyii ilmaan Oromoodhaa miskiina meeqaatam itti barsiisaa jirudha jechuudha. Oromoon inumaa hubeeki Oromoo tahuu isiitiidhaa fi xiqqashoo qalbii laafti jechaadhaa fi malee wanni Oromoo irratti karoorfame dhugaa dubbachuu fi haa daftee ofirraa beeytee haa gartee gara qabsootti seentu duraallee itti qophooyte jirti waan itti dhufuu deemu waan beeytee gara lolaatitti haa seentuuf TPLF warri Tigraay haa miidhamu malee wanni Oromiyaa irratti karoorfame dhugaa dubbachuuf waan Tigraay irratti karoorfame kana caalaa jechuudha. Waa meeqatu irratti karoorfame TPLF waliin hojjeta jedhameetiin orola gargaraa irratti oofaa turanii warra tiim lammaa san keessa jira beeki tiimni lammaa warra siyaasa keessa jiruu fi abbootiin qabeenya illee jechuudha. Walumaa galatti ni artoota eegaa Diinquu Dayyaasaa warra TPLF nu cabsuu keessatti jechuudha. Jijjiiramni amma gartee jara harka gale kuni akka dhufuuf nama miina guddaa taphateedha. Qabeenyaanis taate siyaasa gartee warra siyaasaa gargaaruudhaanis waan hundaan jechuudha. Foollee abbaa foolleeti abbaa gadaati. Waa beekaa jechuudha. Tattaaffii guddaa godhuudha warra jijjiirama kana fide keessaa tokkodha. Jalqaba immoo tiim lammaa irratti ni artoota Bilisiginaan Dr. Abiy jechuudha. Jalqaba osoo gartee paartiidhaan Oromootitti hin tarkaanfatin dura jalqaba tiim lammaa diiguu irratti jechuudha kan inni hojjetaa ture jechuudha. Kanaafuu baay'ee tokko nama gammachiisa. Oromoonis leellisuu qabdi. Waa hedduutu as keessa jira waan ta'eef yuunivarsiitiin kun dhugumatti illee waan leellifamuudha. Nama 17 digirii tokkoffaa fi lammaffaadhaan eebbisuun waan guddoodha jechuudha. Inni biraa waa'ee intala kaleessa ajandaa guddoo taatee turte sooshaal miidiyaa kanarratti warra gartee birmannaadhaaf Oromiyaa irraa naannoo Amaaraa dhage keessaa ijoollee qaqqacalee keessattuu ijoollee shamarranii jechuudha warra gartee waraana kana keessatti mul'ate ajandaa guddoo ta'ee jira sooshaal miidiyaa irratti. Warroonni ammoo sabboontonni osoo shamarran Oromoodhaa meeqa jiranii akkamitti ajandaa godhatanii warra gartee fedha isaatiin jalqabu malee bar dhugaa dubbachuuf yaamicha poolisii Oromiyaatiif godhame kana anilleen hedduu irratti hin dhagayamu. Dhugaadha osoo dhagahanii lakki nuti maal goonaa achitti dubara osoo jechuu danda'anii yookiin ammoo osoo yaada akkasii illee qabaatanii yaamicha godhuufiin bareedaadha. Garuu warri kun garuma deemi jedhanii deemuudha. Deemi akka taate tahii malee amma nama akkanaa kana yaamicha godhuun baay'ee tokko waan fudhatama qabu miti jechuudha. Gaafa Oromiyaa jiranis Oromoo ajjeesaa turanii waan isaan leenji'amaniif illee jechuudha. Mootummaa kanatti nama dubbatu obboleessa keellee ta'u abbaa keellee ta'u hundi dhabamsiifta jedhamaniiti kan leenji'an jechuudha. Garuu itti ergamanitti deemuudha. Jaraaf yaamicha godhuun uumaa haga sunda waan fudhatama qabu miti. Shamarran Oromoo babbareedoon kan bosona seenan meeqatami kumaatami jechuudha. Kan gaara seenanii bareedina kiyyaaniin booda bareedinaaf dorgoma osoo hin jedhin nin heeruma osoo hin jedhin nin bashannana osoo hin jedhin akkuma keenya Facebook irraa footoo mul'ifachuu osoo danda'anii akkuma keenya meekaappii akkuma gartee shamarran amma jiranii kanatti meekaappii meeqa dibatanii uf mul'isu osoo danda'anii faashina meeqa uffachuu osoo danda'anii lakkisanii lubbuu ofii kennanii bosona keessa jiran jechuudha. Shamarran Oromoo dhuguma kan leellifamuu qabu isaanii jechuudha. Kun amma qacalee taatee bareedduu taatee fokkattuu taatee waan feetee haa taatu dhayxeemii nageetti jechuudha. Akka guyyoo waarii otuu baane yoo liqii irraa qabaatte liqii irraa fudhattee deemi jechuun jedhe yoo duubee duraan irraa fudhattee yoo liqii irraa qabaatte irraa fudhattee geegessuudha jedhe. Kanaafuu waa'ee waboodha ajandaa godhatamuu qaba. Kun dubbii sirriitti nuti hundinuu ni deeggarraa. Poolisii Oromiyaatii fi warri waamicha godhu kun illee silaa waamichi keessan sirrimaa garuu jalqaba wanni kun akkamitti leenji'an maaliif leenji'an isaan maaliin kan jedhudha. Inumayyuu Oromiyaan jabaattee yeroo gartee humni garasitti achi tarkaanfatee jabaatee humna ofii jabeeffachuu qaba. Dubbiin hamtuun TPLF'n abdatuu sani malee badduun TPLF's bilisiginnaanis tokkoon Oromoodhaaf ka'een qabu yoo bilisoomanis ofii bilisooman malee nuun bilisoomsanii TPLF tama gartee kalee nu cafaqaa turte sani jechuudha. Tama kalee qeensa nurraa buqisaa turte dubbii dhugaati. Uummatni Tigraay miidhamuu hin qabuudha. Warra federaalizmiitiidha. Warri deeggarullee kana ni beeka. Warruma kalee beeki TPLF irratti qabsaan. Warri har'a TPLF hin jala yaatan ilma Oromoo jedhu kunillee sirna durii nutti deebistan jedhaniiti kaleessa olola oofaa turanii beeki. Warri har'aan tana TPLF waggaa 27 jedhu kun gaafa TPLF irratti qeerroon akkasii harka qullaa qabsaa'u sana immoo sirna durii nutti deebisuu deemtan maalii nutti deebisuu deemtan jedhaniiti olola oofaa turan jechuudha. Kanaafuu waruma kalee bilisoomna jechaa turetu gaafa qeerroon bilisoomee bilisummaan inni barbaadu sun kanarraa butamee namni biraarrallee gara biraa maayisetti gizee amma Oromoon qabsaa'utti ammoo TPLF waggaa 27 maqaa jedhuun naggadaa jiran jechuudha. Kanaafuu shamarran waboo kan leellifaman hedduutu jira. Qaqqacaleen babbareedduun jechuudha. Isnaayipara sii qabattee kan bosona Oromiyaa seente jechuudha.
nagayaan agalan waboon ammoo bakka hundatti mul'ataa jira fakkeenyaaf inni agartan kun amma gaalama arsii keessa jechuudha durii waboon wallaggaa fi gujii qofarratti jechuudha amma oromiyaa guutuu walgaheeti jira bakka hedduutti injifannoo galmeessaa jira jechuudha kana caalaa jabaatuu qaba qeerroon kaleessa waboo har'aati jechuudha kan addunyaalleen beeyta jirtimi dhiyootan Ameerikaan sabsabaa isii keessatti maal jette warri kaleessa abiyyiin aangootti fide qeerroon kaleessa kaan hidhaa jira kaan ammoo qawwee fudhatee mirgi isaa dhiibamnaan karaa nagaatti cufamnaan bosona seeneeti jira jetteetu jirti Ameerikaan la jechuudha kanaafuu waboolleen bareeda jira garuu kana caala jabaatee akkuma TDF kanatti beekumtii addunyaa argatuu qaba Oromiyaa of kabachiisuu qaba tarii wanni biraallee yoo dhufte jalqaba kan humna qabudha kan 4 kiiloo seenuu danda'u waan ta'eef kana caala jabaatuu qabaadha kan jenne malee waboon akka ajaa'ibaatti Oromiyaa guutuu keessa socho'aa jira kun waan baay'ee tokko nama gammachiisuudha. Ajandaan kee sadaffaa waa'ee Saa'ud Arabiyaati. Saa'ud Arabiyaa keessatti ka daa'imti tuni mana hidhaa keessatti duute nama hedduu qalbii cabsitee jirti jechuudha. Daa'imti xiqqashoon isin agartan tun jechuudha. Dararaan Saa'udii keessa jiru wanni sun ajandaa siyaasaa natti fakkaata amma dura ka galchamaa jira yookiin ammoo gara biyyaatitti galchuudhaaf guututti jedhanii turanii amma immoo heddumina waan galaa jiru sanis heddumina hin agarree ni dhaabbate natti fakkaata. Namni keenya ammayyuu waan durii caala jechuudha qabaan duubaa itti jira warri duraan gartee achi jiru waan nyaatu dhabee waan uffatu dhabee akkasumatti dararamaa jira jechuudha daa'imti xiqqashoon tun achi keessa lubbuun baate meemme silaa'uu beeki amma bar wanni nuti amma agarru wanni gubbaa kanarratti agarru waan muraasa beeki amma fakkeenyaaf gaafa dhiyoo ijoollee gartee qabamtu kan boolla keessaa qabamu kan gaara keessaa hatta kan sanduuqa keessa seenee faachi keessaa qabamu fa'aatu jirami kun xiqqaadha beeki kana caala waan dararaa meeqatami mana hidhaa keessatti kan tahamaa jiruu fi kan akkasuma mallee qabama kana dhiifa meeqatami gartee kan miidhaan adda addaa irra gahaa jiru jechuudha as keessa shamarantu jira as keessa gartee dubartii deettutu jira tangaraa qabdutu jira nuti amma kama lubbuun bahee keessaa dubbanna malee kuma meeqatan mana hidhaa san keessatti dararaan sammuun isaa hayya ijoolleen daa'imman tun amma lubbuun achi keessatti hogguu baatu waan nyaattu dhabdee waan uffattu dhabdee achi keessatti simintoo ciifti yeroo kaan yeroo kaan qorra yeroo kaan qorra simintoo qullaarra yeroo kaan ammoo oo'a namni hafuura baafachuu hin dandeenye bakka gartee kilaasa xiqqaa keessa nama meeqa walitti naqanii hidhan qilleensa gubataa san keessa duraanuu barahaa biyya arabaa kana keessa jechuudha san keessan kilaasa keessatti nama meeqa walitti hidhanii achi keessatti malee fincaanii achi wanni tokko wanni haala ilma namaatiif barbaachisu kan hin mijatiin keessatti jechuudha haala kanaan daa'imman qacareen tun lubbuun isaa badaa jira baay'ee tokko waan nama gaddisiisuudha aran malee ajandaa gartee mootummatti iyyaa jedhamu kun ajandaa siyaasaa natti fakkaata san caala addunyaatti iyyuudha nuti carraa nu qabnu addunyaa irratti ka buqqa'ummaa waan hammaateef addunyaaleen hagana nu dagatte malee sila baqataan beeki waraqaa qabaachuu baatu dhoorkaadha amma Suudiin akkanatti humnaan qabde akkanatti gara biyyaatti waan jechuun kun sila akka seera addunyaatti dhoorkaadha garuu nutilleen ajandaa tokko yeroo muraasaadhaaf iyyineeti callifna malee osoo iyyine addunyaan imaluu dhageessi ture hundaafuu ka ijoolleen Saa'ud Arabiyaa keessatti dararamaa jiran baay'ee tokko waan garaa nama nyaatudha daa'imni tun lubbuun dabarra namni hedduun dhugaadha namoonni hedduun duraanis irra dubbatu garuu haaratti ajandaa godhachuun daa'imni tun achi keessa lubbuun dabarran baay'ee tokko namatti dhaga'ama hundaafuu rabbiin furmaata isiniif haa godhu kaa ijoollee Saa'ud Arabiyaa keessa jiran jechuudha hani abduu moobaala birraay hanga qophii biraatti waliin deebirutti nagayaan naa tura.